Keessumattuu yeroo kanatti gaarummaa olii yeroo matti odeessuu dhabaatti jirra. Abaluu namni kun nama gaariidha, hojiin isaa gaariidha, tajaajilli isaa akkasii kana balleessi jennee hammina namaa yeroo nuti itti galmeessaa oolu. Galmeen keenya hammina hin guunne jecha sadarkaa kanarra jirra amma yeroo kanatti. Sababiin kunis immoo egaa namni guddina namaa barbaadu, namni tajaajila nama biraa namni barbaadu hammina walirratti yaadu namni tokko yoo balleesseyyuu balleessuu danda'a namni hin beekamu. Amma namni kan jedhu otoo hin qoratiin namni kun kana balleessee nama kana iddoo akkasitti waamiinaa iddoo baay'eetti naa quunnama waan akkasii. Abaluudhaa wajjiniin hin deebiin abaluu biratti argamtee jennaan. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Amiin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoo isiniin kan jaallatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuubii. Biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alattis kutaa biyyoota irratti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni abbootii keenyaa galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u. Egaa guyyaa har'aa keessummaa qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya maqaan isaanii eenyu jedhamu guyyaa har'aa kana keessummaa kabajaa ta'anii Wangeeltuu biratti dhiyaatanii jiru. Kallattumaan gara keessummaa keenyaatti isin fudhadhaa. Keessummaa keenya maqaa keessanii fi ga'ee hojii keessan nu beeksiftu hunda dursaa anaa dhufuu isiniin jenneerra. Baga nagaatiin dhuftan gara chaanaalii keenyaatti. Eshi tolee baga nagaadhaan na eegdanii. Isinis Wangeeltuubii gola Wangeeltuubiidhaatiin affeerraa taasistanii gara Wangeeltuubiitti affeeruu keessaniitii fi dursaa galatoomaan isiniin jedha. Kan biraa egaa Wangeeltuubii kan hordofan biyya keessas ta'e biyya alaa ta'anii kan nu hordofan namoota hundaaf ta'uu baatus namoota muraasaaf tarii keessummaa ta'uu fi mala. Kanaaf namoota nan beekneef maqaan koo Faarfataa Qixxeessaa Yaadataan jedhama. Gaheen hojii kootii kutaa Lallabaatii godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat mana amantaa Dirree Nageenyaa Kaachisii Madaalameerraati kanan tajaajilu jechaadha. Guddaa galatoomaa barsiisaa keenya. Yeroo abbaa kana mana amantaa maaliin gosoota maaliitiin kan tajaajiltanii isa kanas minaalbaata keessummoonni keenya beekuu waan isaan malaniidhaaf yeroo ammaa kana tajaajila biratti gosa tajaajila biratti lallaba wangeelaati kan biratti wantoota tajaajiltan maaltu jira wanti biraa? Egaa tajaajila kana biratti faaruu birattis hojii wangeelaa irrattidha. Dirree hojii wangeelaatti bobba'een jira. Sana biraan hojii onlaayinii Yididiyaa Tuub kan jedhu irratti barnoota faarulee wantoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ilaallatan kallattii sararaayis barnoota kanan kennuudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma beekamu keessummaan keenya kabajaa guyyaa har'aa baay'ooliin keessan beekuu dandeessu. Barsiisaa Qixxeessaadha, Faarfataadha, tajaajila mana amantaati kan nu tajaajilaa jiranii. Egaa akkuma beekamu qophii kanarraati barumsa guddaa, hubannoo guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Egaa barsiisaa keenya guyyaa har'aa kana gaaffii lama sadii isin gaafachuufan mala. Yeroo ammaa kana tajaajilli afaanii maal fakkaata? Haalli tajaajila mana amantaa keenya yeroo ammaa kana bifa kamiin tajaajilaa jirtu? Haalli jiru maal fakkaata? Isa kanarratti mee ibsa akka nu laattan karaa Wangeeltuubii isin gaafama. Eshi tolee haala tajaajilaatiin wal qabatee wanti jiru egaa namni hundumtuu kan beekuu qabudha. Wantoota mul'ataa jiruttisidha. Egaa tajaajila afaanii kana gaafa jedhamu dadhabbii baay'eedha kan qabu. Bu'aa bahii hedduu keessa darbeeti. Tajaajilli afaanii keessumattuu immoo naannoo nuti keessa jiraannu kana keessatti jechaadha. Naannoo nuti jirru egaa akkuma beekamu Itoophiyaa keessaatii naannoo Oromiyaa keessadha kan nuti jirru.
naannoo Oromiyaa kana keessatti tajaajilli jiru maal fakkaata kan jedhu naannoo nuti jiru kanarratti gaafa dubbannu jaarrota darban yookiis baroota darbaniif bara nuti amma keessa jirru kana garaagarummaa baay'eetu jira jechaadha. Garaagarummaan jiru kunis Waaqayyoof haa galatuuti. Dhibbaa guutuu ta'uudhaa baatus haala gaarii irra kan inni jiru. Gaarummaan isaa kun amantoonni afaan ittiin dhaga'aniin Waaqayyoon yeroo itti galateeffataa jiranidha. Keessumattuu yeroo isa darbeef yeroo isa ammaa kana gaafa wal madaalchisnu waliin argan fagoodha kan isaan wal gatan. Gaafan akkas jedhu kan baroota darbanii gaafa kaasu abboota keenya warra darban gaafa ilaallu gaafa namni ameen jedhu ilaalanii ameen yeroo itti jedhaa turanidha. Yeroo itti namni biraan ililchu ilaalanii yeroo isaan itti ililchan kan isaan keessa turan jecha. Amma garuu ofii isaaniitii dhaga'anii gurra isaaniitiin dhagaa yeroo itti Waaqayyoon galateeffatan, yeroo itti ameen jechuudhaa qaban ofii beeku, yeroo itti ililchuudhaa qaban yeroo isaa ofii isaanii beeku. Yeroo darbe keessa yookiis jaarrota darban keessa gaafa mana amantaa deeman namni biraa gaafa jilbeenfatu wajjin jilbeenfatu ilaalaniitu jechaadha. Amma garuu yeroo kanatti ofii isaaniitii dhaga'anii Waaqayyoon yeroo itti galateeffataa jiran waan ta'eedhaatiif inni kun jijjiirama hedduu jirudha waan ta'eedhaaf jijjiirama kanatti immoo namni hin gammanne hin jiru. Kanaaf amma yeroo kanatti tajaajila afaaniitiin wal qabatee naannoo keenya keessatti wanta ta'aa jiru sababa afaaniitiif jecha kiristaanota baay'ee isaanii hoolonni baay'een isaanii daandii qajeeltuu dhiisaniiti kan isaan ba'aa turan. Daandii dhugaa dhiisanii deemaa turan, daandii abbootaa irraatii kaasanii turan. Sababa kanaatiif yookiis tajaajila afaaniitiif jecha hoolonni hedduun isaanii kan dhabaman amma yeroo ammaa kanatti garuu jijjiirama jiru kanaatiin namoota hedduu isaanii warri ba'an yeroo itti deebi'aa jiran, warri jiran immoo bakkuma jiran kanatti yeroo isaan itti jabaachaatti jiran kanadha waan ta'eedhaaf egaa haala tajaajilaa yeroo ammaa keessa jiru kanatti wantoonni baay'een kaafamuun ni danda'ama. Walumaa galatti egaa haasaa haala tajaajila afaanii kanaa wajjin wal qabatee waan hedduu haasa'uu waan dandeenyuudhaaf walumaa galatti garuu gaaffii amma kaafame kanaatiif gaafan deebisu tajaajila afaanii taasifamaa jiru kana baay'ee gaarii akka inni ta'e haala gaarii irras akka inni jirudha wantan kaasuu barbaada. Galatuma yaada nu laattanii fi tajaajila gaafa jennu akkuma beekamu rakkoon hanqinni tajaajiltootaa keessumaa Oromiyaa keessatti akka jirudha kan jechaadha jirru. Haa ta'u malee barsiisaa yeroo tokko amma rakkoon argaa jiru mana amantaa keessatti fakkeenyaatiif isin amma hiriyaatu biratti kan isin tajaajiltanii wochaa horiin keessa nama bitsinii guutee akkamitti namoonni keenya yeroo baay'ee maaliifidha keessumaati tajaajiltoonni keenya walirraatii qollifatu tokkummaa hin qabanii jaalala hin qabanii inni biraan immoo faaruun afaan Oromiffaatiin hojjetamuu fi lallabni afaan Oromiffaatiin hojjetamuu fi kan Amaariffaa hojjetamu fardaa fi lafa wal gata. Kun maaliif isinitti fakkaata? Namoonni keenya kan isaanii guddifachuu maaliif kan isaan dadhaban? Qindoomni tokkummaa tajaajiltoota faarfattootas haa ta'u barsiisota wangeelaas haa ta'uuti tokkummaa dhabiinsi kun maalirraatii kan ka'e isinitti fakkaata? Rakkoonni fidee dhufe yoo maal jettanii yaaddu? Karaa kanaatiin wanta dubbachuudhaa barbaadu namni ofii isaatii of hin beekne nama biraa waa'ee isaa beekuu hin danda'u. Gaafan akkas jedhu naannoo tajaajilaaf naannoo tokko deemeetan bakka hin deeme sanatti egaa naannoo sana maqaa dha'uudhaa yoo baadheeyyuu waa'ee faaruu irrattidha. Faaruu afaan Oromiffaatiin hojjetame kana gaafa namni biraan gaafa banee jedhu miimoorii isaarraa yookiis bilbilarraa jechaadha. Yeroo kana namni biraan maal jedhaa? An faaruu afaan Oromiffaa
kan keenya faaruu natti hin fakkaatu jedhe. Faaruun afaan Oromiffaatiin hojjetame faaruu natti hin fakkaatu naanii. Yoo afaan Amaariffaa ta'e malee hin dhaggeeffadhu, miimoorii koorrayyuu hin jiru. Yeroo sanatti ani dhugaa dubbachuudhaafi egaa wanti kun tokko an tajaajilaa afaan Oromiffaatiin tajaajilu waan an ta'eef otoo hin taane isaatii sanatti baay'inatti dhaga'ame. Sababiin isaa maaliifi namni suni waan nama ajaa'ibu utuu afaan biraa nama dhaga'u ta'eeti yookiin afaan Oromiffaa nama hin dhageenye utuu ta'e jecha kanatu dubbate waan baay'ee nama aarsu miti. Garuu namni kun afaan biraas hin beeku. Afaan inni beekuuf afaan inni ittiin silaa tajaajilamuudhaa qabu afaan Oromiffaa ture. Garuu namni kun eenyu akka ta'e ofii isaa of hin beeku. Sababa kanaatiif namoonni baay'een isaanii ofii isaaniitii waan of hin beekneedhaaf nama biraa beekuun illee baay'ee isaanitti ulfaata jecha. Yeroo baay'ee egaa miidhamni kan inni jiru karaa tajaajila kanaatiin dhugaa dubbachuudhaatii fi tajaajilli afaan Oromiffaatiin kennamuuf afaan biraatiin kan kennamu walqixa miti simannaan isaa jecha. Karaa barnootaatiinis ta'e karaa faaruutiinis ta'e ijoolleen keenya faarfannaa afaan Oromiffaatiin gaafa hojjetan yuutuubii irratti gadhiisanii vi'uun isaan argatanii fi faaruun afaan kan biraatiin yuutuubii irratti gadhiifame vi'uun ni qabu waliin argu jecha. Kan afaan Oromiffaatiin gadhiifamu waamicha hedduu keessa darbeetti maalu kottaa ilaalaa jedhameet waamicha hedduudhaanidha kan dhufanii ilaalan. Garuu kanneen biraa yoo ilaalle ijoollee dhumti silaatii afaan kana dhaga'an ittiin galateeffachuu danda'an gara kanatti jabinni isaanii hamileen isaanii karaa kanaatiin baay'ee laafaadha. Kanaaf iddoo kanatti egaa namoonni hedduun karaa kanaan of hin bariin jiru, of hin beekin jiru jecha. Eessarratti of beekuu wallaalan wanta jedhamu irratti egaa wanti kun amma xiqqoo hamilee isaa du'aa jira, humna dhabaatti jiraadhaaf maleessa baroota darban keessa jechoota jedhaman tokkotu jiru. Jechoonni kun maalidhaa? Mana amantaa keessa dhaabbatamee afaan Oromiffaa akka hin dubbatamne yeroo itti jedhamaa jiru. Kun immoo namarraa jecha dhaga'e otoo hin taane kallattiima mana amantaa keessa dhaabbannee afaan Oromiffaatiin gaafa faarfannu mana amantaa keessa dhaabbatanii daaqonoonni keenya gaafa afaan Oromiffaatiin dubbatan Waaqayyoo maqsaatti nutti gadi buusaa yeroo itti jedhantu jira. Horiisaa jecha. Dheekkamsa jechuu isaanii takkaan keenyaatti dheekkamsa yookiin horiisaa jecha gara qooqa keenyaan gaafa ilaallu jecha. Kanaaf jecha akkasii jedhamaa ture. Namoonni keenya kun jecha kanaan haguugamanii jiru. Dhugumatti afaan Oromiffaa yoo dubbate akka dheekkamsi gadi namatti bu'uutti kan qabatan hagammaatti laphee isaanii keessa waan jiru natti fakkaatan. Kanaaf Waaqayyoo inni guddaan wanti nuti beeknu Waaqayyo akka inni nu uume beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo inni nu uume qooqa nuti ittiin dubbannu yookiis afaan kan keenya kana akka inni dhaga'u hubachuunis baay'ee gaarii ta'an yaada. Namoonni baay'een isa kana hubannaa isaan qaban. Yoo kadhannaa taasisan Amaariffa yoo ta'e kan itti tolu. Afaan biraatiin yoo kadhatame yoo afaan Oromiffaatiin kadhannaan taasifame faaruu yoo faarfatame waan gadi aanaa waan duumessa keessa darbee Waaqayyoon bira hin geenyetti kanneen ilaalan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Kanaaf egaa wanta dubbachuudhaaf barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf ta'ee jennaan an ofii kootii yuutuubii ofii kiyyaas nan qaba. Hordoftoonni kiyya baay'eenis tarii beekuu danda'u kanneen goda yuutuubii kana keessaan kan hordofaatti jiranis jechaadha. Haa ta'uutii egaa hordoftoonni nuti keenya amma nu hordofaatti jiran ergaan yookiis yaadan isaaniidhaaf qabu isaan hundiyyuu bakka jiran biyya keessas kan jiran biyya ambaa yookiis biyyaan alas kanneen jiran ijoolleen keenya ilaalchi nuti qabnuu fi mee yuutuubii garaagaraa ilaalaa oollaati. Kanaaf vi'uun kan afaan Oromiffaatiin tajaajila kennuutiif afaan kan biraatiin tajaajila kennu
wi'uun isaa tokkodha isa jedhu isaaniif iyyuu yoo gaaffii kana gaafanne deebii isaanii yoo argachuu danda'u jecha. Kanaaf wanta dubbachuudhaaf barbaadu illee silaa utuu wal cilan dhaabanneeti gaarummaa qabaata. An gama afaan kanaatiin tajaajila haga kanaa humnaanidha kan nuti tajaajilaatti jiru. Humnaan. Utuu amileen nu bira jiraateeti gargaarsi nu bira jiraate jabaadhaa. Waan biraa miti gargaarsi jabaadhaa gaariidha. Hojiin keessan bareedaadha kan jedhu utuu namoota tajaajiltoota keenya biratuu jiraateeti silaa guddinni baay'eetu jira. Guddina gaafa jennu an guddachuu qofaa miti. Yookiis isin guddachuu qofaa otoo hin taane waliinidha kan nuti guddannu. Guddina kootu kan keessan, guddinni kan keessan kan keenya, kan mara keenyaati jecha. Kanaaf yaadi namoota tokko tokkodha. Yoo isin guddattan qofaatti waan guddattan kan itti fakkaatu baay'ee isaanii jira. Kanaaf yoo isin guddattan mana amantaa keenya guddata. Tajaajiltoota keenyatu guddata. Kanaaf akkaataa kanaatiin yaaduutu nurra jiraata jechuudha kanan barbaadu. Baay'ee gaariidha barsiisaa. Inni biraan egaa akkuma beekamu yaada baay'ee kaasanii jirtanii gama afaaniin wal qabate yeroo ammaa kana dhuguma dubbachuuf taanaati. Ammas hanqisni tajaajiltoota afaanii ni jira. Haa ta'u iyyuu immoo malee egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana lallabni yookiin immoo faaruun bal'inaatiin ni jira. Gadhiifamee jira akkuma isin jettanii. Oromoon gaafa mammaa kuwaa jedha. Sa'a abbaan gaafa cabse Oromoon hojii jaamsa kan jedhutu mammaaksa akkasii jira waan ta'eedha. Inni biraan mana amantaa keenyatti immoo tajaajiltoonni hundi keenya immoo luboonni, daaqonoonni, lallabdoonni wangeelaa, faarfattoonni kun wal cabsuu fi walirratti kaka'uu fi wal xinneessuuf baay'ata. Tokkummina hin qabnu. Kun maalirraati kan keessanitti fakkaata? Maaliif tokkummaa dhabne laata? Tajaajiltoonni keenya iddoo walii kennu dhabuun, kabaja walii kennu dhabuun, walirratti odeessuun tajaajila tokkotti gufuu ta'ee duubatti deebisuun ni mul'ata. Maalirraa kan ka'e yoo maal godhes immoo sirratti yoo mala jettaniiti yaaddu. Akkuma beekamu qunceen wal gargaarteetu harba hiiti. Mixiin wal qabattee laga ciiti jedhama waan ta'eedhaaf. Isa kanaaf keessumaa tajaajilamtoonni maal gochuu qabu? Tajaajiltoonnis maal gochuu qabu? Uummanni akka uummataatti maal gochuu qaba? Isa kanaatiif tajaajiltoonni immoo yoo maal godhan tokkummaa'uu danda'u. Dhuguma tokkummaa hin qabnu. Nama keenya guddifachuu akkuma jettan tajaajila afaan irratti tajaajilaan tokko yookiin immoo lallabaan tokko yoo ka'e isa guddisuu irratti odeessinee kallattii akka jijjiirratu yookiin immoo akka inni illee mufatii hojii kana dhaabutu mul'ata yeroo baay'ee. Kun yoo maal goone hafuu kan danda'uu fi nurraati maaltu eegama kana dhimma kana hambisuuf kan tokkummaa kan dhoowwe maal jettanii yaaddu? Tokkummaa wanta nu dhoowwe gabaabama naannoo wanta dubbachuudhaaf barbaadu tajaajila kanarratti wanti tokko nu godhu nuyi jennee yoo jalqabnedha tajaajila kana waliin tajaajiluu kan nuti dandeenyu. Garuu nuti yeroo baay'ee rakkoon tajaajiltoota tokko tokkodhaa ana yeroo itti jedhanidha kan inni argamu jecha. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti toora feesbuukis haa ta'u wantoota garaagaraa kan irratti wanti mul'atu wanta ana jedhu irraan kan hafe nuyi wanta jedhutu dhaabamaatti jira. Ana jennee jennaan waliin tajaajiluu hin dandeenyu jecha. Rakkoon keenya inni guddaan isa kanadha. Kanaaf karaa tajaajiltoota keenyaatiin wanta jechuudha barbaadu yeroo baay'ee tajaajila kanas gaafa kaanu in agarra hundumtuu wal agarras wal beeknas wanta ta'eedhaatii fi egaa yeroo itti wal fo'uudhaatiin adda wal baasuudhaatiin fakkeenyaatiif yoo tajaajila ta'e namoota waliin walitti siqnurraan kan hafe namoota wajjiniin deemnurraatiin kan hafe namoota naannoo tokko yoo taane malee yeroo itti tajaajilillee gara kanatti deemaatti jirutu jira jecha. Kanaatiif inni kun immoo yoo kufaatii keenya ta'e malee guddina keenya milkeessuu hin danda'u. Isa kana beekuun keenya barbaachisaadha jechaadha. Utuu waliin wanta jedhamu jiraateeti bakka hundaati tajaajiltoonni bakka hundaarra jiran amma waa'ee tajaajiltoota gaafa kaasnu tajaajiltoonni maqaan isaanii hin dhahamne achi buutee isaanii kan dhabaman namoota baay'ee isaaniitu jiru. Tajaajiltoonni kun qooqa ittiin faarfatan dhabaniis otoo hin taane dandeettii yookiin beekumsa dhabanii otoo hin taane
barbaacha dhabanii kan achiin badan isaan jiru. Jajjabina dhabanii nama jabaadhu ittiin jedhan dhabaniiti. Qophiin gubaa'een tokko gaafa qophaa'ee jedhu tajaajiltoonni wal kakaasuudhaatiin irratti wal affeeruudhaatiin tajaajilaan tokko akka inni hin gufneedhaaf akka inni booddeetti hin deebineedhaatiif kan wal kakaasutu dhabama. Ana kan jedhu qofaatu baay'atee jira jechaadha amma kan mul'ataatti jiru. Keessumattuu waan nama ajaa'ibu keessa wanti an dubbachuudhaatiif callisuudhaafis wanta hin dandeenye tokko wanta an dubbachuu barbaade fakkeenyaaf amma tajaajilaan tokko gubaa'een tokko qophaa'ee gaafa waamamee jedhu tajaajila sana irratti guyyaatu qabama. Guyyaa sana qabata tariigaa bakkoota garaagaraatti amma haalli tajaajilaa haalota garaagaraa wajjiniin wal qabatee bakka tokko tokkotti hafaatti jira. Bakka muraasa jechuudha bakki tajaajilli kun jiru. Haa ta'uuti yeroo itti tajaajilli jiru kana keessatti yommuu biyya garaagaraatti dabrii garaagaraatti tajaajilli hafuuraa yeroo inni itti walirra bu'utu jira. Yeroo kana tajaajila kana yookiis kan qopheessan gubaa'ee kana jechaadha. Yeroo itti barsiisaa tokko yookaan faarfataa tokko yeroo isaan itti waaman walirra bu'ee ni argama yeroo tokko jechaadha. Yeroo kana tajaajilaan kun maal godha? Fakkeenyaaf anuma irraatii kaasee fudhadha. Ofiin fakkeenya fudhadha nama biraatu hin taane. Tajaajilli koo guyyaa tokkorraa bakkoota garaagaraatii bakka 3 bakka 4 yeroo itti na waaman yookiis irratti yeroo na affeeran qooda tajaajila kan biraa kan na fakkaatan yookiin barumsaan yookiin faarfannaadhaan meeshaa taphachuudhaatiin jiraachuu danda'u. Isaan kana irratti affeeruun utuu danda'amuudha. Tajaajila akkamiitu jira yeroo itti guyyaa tajaajila sanaa achi butu. Fakkeenyaaf har'a yoo asii yoo tajaajil isa kaan immoo achi dabarsee torbee sachaa nutti. Maaliif ofii koo irraa hafuun barbaadu? Ana qofaan akkan tajaajiluun barbaada waan ta'eef. Bakka hundumaarra naanna'ee an mul'adhetu jaalladha waan hin ta'eedhaaf. Yoon argame hin jaalladha, yoon qofaa koo guddadhe hin jaalladha, waan hin jaalladhuuf jechaadha. Kanaafi wantoota akkasii kun tajaajiltoota baay'ee kuffisee jira. Kan biqiltuu borii ta'anii kan abdataman namoota hedduudhaaf gaaddisa kan ta'an tajaajiltoota baay'ee kan nuti dhabneef sababii kanaatiifidha. Sababii isaa maalidhaa? An ishee jettu qofaa kan fayyadamna malee waliin wanta ta'e tokko irratti argamuun yeroo baay'ee yeroo booddeetti hafaa jirudha waan ta'eedhaaf keessumattuu karaa tajaajiltootaatiin wanta dhaamuudhaa barbaadu utuu waliin ta'e tajaajilli keenya. Anis waltajjii irratti bahee gaafan tajaajilu obboleessi koos kan biraan tajaajila iddoo biraa irratti deebi'ee innis akkasuma akka tajaajilu utuu wal kakaasniitii utuu irratti wal affeerree gaarummaa qabaataa wanta jedhudha wanta dubbachuu barbaadu. Egaa yeroo kanatti keessumattuu wanti baay'atee jiru yeroo itti akkuma amma kaastan jechaadha maqaa walii balleessuudhaatiin maqaa walii balleessuudhaan abaluun akkas godhee hojii isaa akkasidha jedhamee yeroo itti wal hammeessu. Amma keessumattuu yeroo kanatti gaarummaa walii yeroo matti odeessuu dhabaatti jirra. Abaluu namni kun nama gaariidha, hojiin isaa gaariidha, tajaajilli isaa gaariidha jechuu irra waan hammina isaatii yeroo nuti itti kaasu ajandaa qabannee hamminni isaa akkasi gaafa akkasii akka godhe guyyaa akkasii kana balleesse jennee hammina namaa yeroo nuti itti galmeessaa oolu. Galmeen keenya hammina namaatiin malee gaarummaa namaatiin kan hin guunne jechaadha. Sadarkaa kanarra jirra amma yeroo kanatti. Sababiin kunis immoo egaa namni guddina namaa barbaadu namni tajaajila nama biraa namni barbaadu hammina walirratti yaadu namni tokko yoo balleessuu danda'a namni hin beekamu. Amma namni kan balleesse hin jiru jechuu koo miti. Namni balleesse jiraachuu danda'a. Garuu maaliif balleesse? Akkamittiin balleesse namni kun kan jedhu otoo hin qoratiin namni kun kana balleesse nama kana iddoo akkasitti waamiinaa iddoo baay'eetti naa quunnama waan akkasii. Abaluudhaa wajjiniin hin deebiin abaluu biratti argamtee jennaan yeroo itti jedhamutu jira jecha. Kanaatiif iyyuu utuu wal xiqqeessuudhaa baannee wal guddisne
gaarummaa qabaata. Keessumattuu yeroo keessa jirru kana keessatti, bara keessa jirru kana keessatti wal kuffisuu baannee bakka kufee nama kufee jiru sana utuu wal kaasneeti gaarummaa qabaata. Haala kanaatiin tajaajiltoonnis wajjin dhaabachuudhaatiin amantoonnis immoo hoduu kallattii garaagaraatiin maqaan nama balleeffamuu wantoota garaagaraa kana ilaallee nama jibbuu nama hadheessuu dhiisne nama namummaa isaatiin jaallachuudhaatiin tajaajilaa tokko maqaan baduu caala maqaa isa balleessuu caala otoo gaarummaa isaa odeessineeti nama sana nama ittisinu balleesseera yoo ta'e akka ittisinnutti akka hiriyummaatti nuti amantaa tokko hordofna waan ta'eedhaaf hundumti keenya obbolaadha. Obboleessi immoo obboleessa isaa akkamitti dabarsee kennuu danda'a? Akkamittiin obboleessi obboleessa isaa hammina isaa akkamittiin odeessa? Nuti hundi keenya iyyuu obbolaadha. Sababa kana ta'eetiif gaarummaa keenya akka odeessinuudhaaf isa balleesse gorsinee deebifachuun kan keenyadha. Namni tajaajilaan tokko mana amantaa keenya keessaa yoo arrabsame tajaajilaa abaluu jedhamee miti maqaan kan dhaamu. Badhaasaa yookiin tolosaa lammeessaa jedhamee miti. Ortodoksiin akkas godhee jedhama. Kanaaf walitti qabamnee arrabsamuu keenyarraa utuu wal gorfanneeti gaarummaa qabaataa wanta jedhuun yaada kennuu barbaada. Guddaa galatooma barsiisaa. Egaa akkuma beekamu asirratti wanta dabalu waa xiqqootu jira. Keessumaa tajaajila afaan irratti waa baay'ee kaastanii jirtu. Egaa akkuma beekamu namnis kan guddin Oromiyaa keessatti biyyoota muraasaa fi bakkeewwan tokko tokko tajaajilaan deemneerra. Waan taajjabnee fi waan agarreerraati waa baay'ee jira. Guyyaa biraas qophii biraatiin kaasuu dandeenya. Haa ta'u malee garuu maal ta'uu qaba? Biyya keenya keessatti tajaajiltoonni afaan Oromiffaa bifa kamiin guddachuu qabu gaafa jedhudha. Wanti irratti beekamee dabalamuu qabu tokkummaan yoo jiraatedha. Tajaajiluu kan dandeenyu. Lama jaalala yoo qabaannedha. Inni sadaffaan immoo tajaajiltoonni baay'een hinaaffaadha. Namni tokko na caalee yoo argame karaa ittiin bahu otoo hin ta'in karaan ittiin kufu waan isa dinqufuun dura kaa'ee maqaallee balleessuudhaaf yookiin immoo akkuma konkolaataa argaa yookiin immoo koodii itti laatanii koodii itti laachuudhaan namoonni baay'een kan isaan waa'ee namaa odeessanii egaa kun akka wangeelaattis akka seera mana amantaa keenyattis obboleessi keenya yoo balleesse gorfamuudha kan qabu maqaa hin taane kenninee fi amma guufuutti taane mana amantaa keessaa baasu gorsuun barbaachisaa ta'a. Inni biraan immoo keessumaa tajaajila afaan Oromiffaa irratti yeroo baay'ee isinis akkuma dubbattan yeediyaatu biirratti tajaajilaa jirtu kan isin hordofaa jiru namoota muraasa argaatii jirra. Akka warra kaanii guddachuu qaba. Maaliifidha kan tajaajilu wangeeladha waan biraa miti sanyummaa miti naannummaa miti. Kunis beekamee egaa namoonni baay'een yaada akkasii keessa jiran kana hubachuu qabu. Inni biraan keessumaa hinaaffaan tajaajiltoonni qaban tokko kuffisuudhaaf tokko immoo tokko dinquudhaaf hojiin itti hojjetudha. Haa ta'u malee garuu sooshaal miidiyaa irratti yeroo baay'ee nu hordofaa kan jiran ijoollee biyya arabaa jiran shamarroota biyya arabaa jiran isaan kun illee yaada isin kaastan irraa kaasanii maqaa addaatu kennamaaf ija tajaajiltootaaf. Barsiisaan abaluun akkasidha, faarfataan abaluun akkasidha, abbaan abaluu waan akkasii raawwata kan jedhamu oduun garaagaraa jira. Inni guddaan garuu nuti sanyiitti miti kan amannu yookiin immoo qooqatti miti kan amannu waa'ee badii namaatti miti kan amannu amantaa keenyatti kun beekamuu qaba. Keessumaa immoo shamarroonni biyya arabaa yeroo baay'ee gonfamaa jiru. Yeroo baay'ee qarshiin isaanii nyaatamaa jira. Eenyu faana deemuu qaba? Eenyu faana immoo hojjechuu qabu? Eenyu faana immoo barumsa wangeelaa barachuu qabu kan jirus illee gadi fageenyaan hubachuuti qabu. Keessumaa immoo erga kaasneeti dirqama ergaa ta'u keenya ba'uun waan nu barbaachisuudhaaf guyyaa irraa kana tajaajila oonlaayinii baay'achaa jira. Tajaajila oonlaayinii irratti immoo faaruu karaa oonlaayinii baasu. Wantoonni akkasii kun jiru. Kanaan wal qabatanii tajaajiloonni biroonnis ni jiru. Keessumaa immoo faaruu wal qabatee yeroo baay'ee amma haasa'aa kan jiru waa'ee tajaajiltoota keessaati. Warri keessa haallis mijataadha. Haalli tajaajilaas baay'isee nu rakkisu. Amma tokko haalli garaagaraa jiru mijataadha. Buroonni keenya biyya arabaa jiran garuu yeroo ammaa kana faaruullee karaa oonlaayinii baasuu dandeessu kan jedhamus ergaan akkasii darbee fi namoonni baay'een kanaatiinis hatamaa yookiin immoo saamamaas kan jiran waan ta'eedhaaf isaan kana ergaa maalii dabarsu isin akka barsiisaa tokkootti faaruu baasuun karaa oonlaayinii kun hin gorfamu kan jedhu kanaaf maaltu ta'uu mala jettanii yaaddu kan irratti deebii gabaaf kan laattan isin beeksisa. Galatoomaan jira. Gaaffii isin na gaafattan kun
gaaffii gaafatamuudhaatii maluudha. Keessumattuu maaliif jennaani namoonni hedduun isaanii hubannaa kanaa waan hin qabneedhaaf yeroo itti miidhamaa jiranidha. Kanaaf egaa hordoftooti keenya kanarraatii waan baay'ee ni baratu ni hubatu jedheetan waanta yaadu. Waan nama ajaa'ibu keessatti waa'ee tajaajila kan yookiis waa'ee faaruu onlaayiniidhaan hojjechuu kanaan wal qabatee jechaadha. Egaa waa hedduun kaasuun ni danda'ama. Keessattuu dhugumaa dubbachuudhaatii fi yeroo baay'ee yerootti gorsa namaa laachuun illee yeroo itti yoo of qaban malee baay'ee itti ulfaatudha. Obboloonni keenya hedduun isaanii egaa kan hordofaatti jiranii kanumti yoo yaada isaan jedhan kallattii isaan jedhanirra yoo hin jajjabeessine karaa ati qabattee jirtu kun gaariidha achumarra deemi yoo jedhan malee lakki dhiisi waan kun sirrii miti sin baasu yoo jedhame namoonni baay'een kan namatti mufatan illee ni jiru. Maaliif jennaan waanuma narra ga'e irraatii kaasee gaafa dubbadhu namoota onlaayiniidhaan faaruu hojjechuudhaatiif biyya alaa ta'anii keessumattuu ijoollee shamarran keenya egaa yuutuubii kana kan hordofan baay'een isaanii biyya alaa ta'anii ijoollee shamarran keenya kan hordofan jechaadha. Biyya keessa taa'uudhaanis kan hordofan yoo jiraatan iyyuu hojii onlaayinii kana kan hojjetan biyya hambaa yookiis biyya alaa ta'aniiti. Inumaayyuu amma waan isin ajaa'ibu biyya keessa taa'ee namni hojii onlaayinii hojjechuudhaatiif kan karoora qabate illee ni jira. Anaan na dubbiseera namni erga adeemsa deemee nama wajjiniin warra hojjechiisan wajjin walii galee faaruu albeema tokkicha hojjechuudhaaf hin jedhaa kana walii yeroo baay'ee rakkinni ijoollee keenya biyya hambaa jiranii tokko wanta isaan irratti wanti mufatu yoo jiraate adeemsa tokko erga deemu eegalanii yookiis erga wanta sana xumura ga'anii waan hundaa keessa erga darbanii qarshii kaffalanii waa meeqa erga arganiiti kan isaan gaaffii nama gaafatan. Akkaman godha akkasin ta'e erga wanti hundumtuu xumurame jechaadha. Kun yeroo baay'ee miidhaa isaan irratti fida malee bu'aa isaan buufatan hin jiru jechuun barbaada. Utuu gaaffii sana gaafachuu baatan iyyuu gaariidha jedheetan fudhadhan. Maaliif waa lama miidhamu? Maaliif jenna amma gaaffii isin gaafattan biyya alaa ta'anii warra onlaayiniidhaan faaruu hojjetanidha. Ani immoo waan isin ajaa'ibu biyya keessa taa'ee nama onlaayiniidhaan faaruu hojjechuudhaaf jedhudha namni na quunnan. Kanaaf eessa jirtaa jedhee gaafan gaafadhu biyya eessaatii kanatti qophoofteertu eenyu si hojjechiisa jedhee gaafan gaafadhu egaa waa hedduu ergaa sumneeti biyya keessa akka jirtudha kan natti himte shamarreedha. Sadarkaa kanarra ga'ee jira. Keessattuu egaa hojii kana hojii kooti jedhanii hojii hamminaa kana hojjechuu kan hojjetanis ni jiru. Biyya keessa taa'ee namni tokko erga shamarrees ta'u dhiiras faaruu hojjechuudhaaf jedhatee jennaan biyya keessa taa'eeti fakkeenyaaf anas ta'uu danda'a yookiin isin nama faaruu hojjechuudhaaf gara keenya dhufu irraatii fagaatus galata waaqayyoo waluma asuma keessadha waan ta'eedhaatiif bakka istiidiyoo itti dhiyaachuudhaaf qabu istiidiyoo hedduutu jiru amma magaalaa Finfinnee keessa. Kanaatiif biyyoota garaagaraattis eegalaatti jira jechaadha. Gara kanatti fidanii hojjechiisuudhaa kan qaban akka waliin agarreetti qaamaan akka wal bira hin geenyetti qarshiin ergamee onlaayiniidhaan namni biyya keessa taa'ee akkamittiin faaruu hojjeta. Kan isa sanaa yoo anaan salphaa ta'etu biyya keessattuu eegalamee jira jechuun barbaada. Kanaaf waa'ee onlaayinii kana ni danda'amaa isa jedhu yeroo baay'ee ijoolleedhaa wajjiniin kan gara kootti dhufan jiru. Gaafan akkas jedhu hojii onlaayinii hojjechuun barbaada achi taa'ee naa hojjedhu warra jedhan miti baay'inaan iyyuu kan gara koo dhufan. Nama wajjin hojjechiifachuudhaafan jedhaa waan akkasii xumureetan jiraa jedhanii erga adeemsa eegalaniiti kan gaaffii gaafatan hedduu isaaniitu jiru. Walumaa galatti hojii onlaayinii kana an akka mataa kootiitti hojjechiisuun otoo hafeeti. Amma ijoolleen biyya alaa jira taa'anii onlaayiniidhaan hojjetan kun abdii achitti hafu miti kan isaan qaban. Abdii biyyatti galuuti.
gara maatiitti galuu, maatiitti deebi'uudha. Kanaaf wanti hundumtuu ni qaqqabama. Biyyatti deebi'anii sagalee qulqulluu ta'eetiin ofii isaanii qaamaan istiidiyoo seenanii sagalee isaanii noormaalii kan ta'e kennanii utuu ittiin tajaajilaniitii gaarummaa qabaata. Miidhaa malee kan bu'aa qaba jedhee yaadamu biyya hambaa ta'anii achi as hojjechuun. Gaafan akkas jedhu faaruu hojjechuu isaanii jibbee otoo hin taane miidhama isaaniirra gaa'u sana jibbeetanii waan ta'an akkas jedhu. Kanaaf waamichi koo gara biyyaatti seenaati tajaajiltoota jiran wajjiniinis warruma achi ta'anii onlaayiniidhaan hojjechiisan kan qaamaan asitti arganii waliin utuu istiidiyoo sana seenanii hojjechiifatanii gaarummaa qaba wanti kun jedheetanii wanta yaadu. Maaliif jennaan amma maqaan tajaajiltootaa kan inni badaatti jiru harki caalaan isaa ijoollee biyya alaa ta'anii, ijoollee shamarran biyya alaa ta'anii tajaajiltoota biyya keessaa jiraniitiin faaruun hojjedhaa jedhanii onlaayiniidhaan warra hojjechuudhaatiif walii galanidha. Maqaan tajaajiltoota warra biyya keessa jiranii kan badu maalirratti yoo jedhame kallattii barbaaddanii yoo deemtan kan isin argitan waa'ee faaruu onlaayiniidhaan hojjetamu kanaati. Harki caalaan isaa jecha. Kanaaf tajaajiltoota kana kan amma maqaa balleessaa jirus tajaajilaa abaluun, faarfataa abaluun, barsiisaa abaluun waan akkasii hojjetu qarshaan ganaa nyaata kan jedhee dubbatus warroota biyya alaa yookiis biyya hambaa jiran kanadha. Kanaaf tajaajiltoonni kun akka isaan waan akkasii akka isaan hin hojjenneetiif adabuu kan danda'u, daandii kanarraa deebisuu kan danda'u isaan qofaa yoo ta'e. Yeroo baay'ee dadhabbiin keenya namarraa waa barachuu dadhabna. Hamma nurra ga'utti miidhamni sun hamma nurra ga'utti kan nama biraarra ga'e sanarraa barachuu dadhabuu keenyadha. Tajaajilaan tokko egaa jaallateessa ta'uu gaa wanta inni ittiin waan kana keessa seene isaaf nama sana qofaatu beeka. Haa ta'uutii namni kun erga balleesseera jedhamee beekameeti utuma dhaga'anii utuma arganii ammas irra deebi'amee namni kun akkan hojii kana hojjetuudhaaf ammas isatti kakaasuun gara hojii kanaatti isa bobbaasuun beekaadha. Harka caalaayyuun waan hojii kana hojjechuudhaatiif warroota namoota kana kakaasaa jiranittidha. Yaadi kiyya gara sana isaan utuu of adabaniiti yookiin biyya hambaa ta'anii hojii onlaayinii faaruu hojii onlaayiniidhaan hojjennu warri jedhan kun gara biyyaatti nagaadhaan fayyaadhaan biyya isaaniitti deebi'anii sagalee isaanii qulqulluu ta'eetiin istiidiyoo seenanii otoo hojjetaniiti gaarummaa qabaataa. Tokkoffaa qarshii isaan baasan qarshii iyyuu miti sagalee dhumti isaan achi ta'anii erganiitiif sagalee isaan istiidiyoo keessa noormaalii istiidiyoo seenanii kennan garaagarummaa hedduu qaba. Faaruu qulqulluu ta'e gara biyyaatti deebi'anii utuu hojjetaniiti gaariidha. Amma jalqaba irratti namni tokko faaruu tokko gaafa hojjetu namni faaruun isaa sun yoo bareedaadha ta'e walaloon isaa, yeedaloon isaa seeraaf sirna mana amantaa keenyaa kan eeggatedha yoo ta'e sagaleen isaa yookiis waraabbiin sagalee isaatii sun qulqullina yoo qabaate jalqaba irratti lammaffaa irratti yoo hagam ta'e namni sun fudhatama qaba. Amma ijoolleen keenya biyya hambaa ta'anii onlaayinii hojjetu sagaleen isaanii qulqullina hin qabu. Qarshiin isaan itti baasan immoo waliin argu qarshii guddaa baasu. Kanaatiif miidhama karaa meeqaan miidhamu jechaadha namoonni kun. Saayikoo isaaniitiin miidhaa hedduu ragaa qarshii isaaniitiin. Kanaafiyyuu egaa wanta baay'eetu odeeffamuu danda'a ture. Haa ta'uuyyuu malee tarii egaa isaanis ni hubatu jedheetani gabaabsi kanan kaasaatti jiru. Hordoftoonni keenya biyya hambaa ta'anii keessumatti iyyuu kan hordofaatti jiran kanaan duras hojii onlaayiniidhaatiin kanneen hojii eegalan jiraachuudhaatii malu isaanis egaa waan isaan irra ga'eetiin hubannoo baay'ee argatu jedheetan wanta yaadu. Ana amma namoota ijoollee biyya alaa jiran nama sadii ta'u hojii onlaayinii kana hojjechuudhaatiif kanneen na gaafatan anuma mataa kootiin jecha. Garuu ijoollee kana gara biyyaatti deebi'anii akka isaan hojjetaniitiif isaaniif gorsa nan kennaafi ijoolleen tokko tokko inumaayyuu gaafa itti himamu
morma koccita malee an asuma taa'ee tan hojjechuu barbaada kan jedhan. Tarii egaa hin beeku gola yuutuubii kana keessaatiin nu hordofaatti jiraachuu danda'u jechaadha. Kanaaf fedhiin isaanii bakkuma sana ta'anii hojjechuu kan barbaadan illee jiru. Namoota akkasiitiif egaa wanti godhamu hin jiru. Hojjechuudhaan erga barbaadaniiti an aga ammaatti illee egaa hojii kana keessa seenuudhaaf baadhu aga hin danda'u aga beekumsa kooti namoota kanaaf walaloodhaaf yeedaloo isaaniif kennu. Namooti egaa hojii kana dirree hojii kanaatti bobba'an jiraachuudhaan malu kanneenoo gara istiidiyootti geessanii sagalee kana kan hojjechiisanis jiraachuudhaan malu. Egaa an akka mataa kootitti eenyuun yoo ta'e iyyuu ijoollee biyya ambaa jiran gara biyya keessatti sagalee isaanii erganii hojii onlaayinii faaruu akka isaan hojjetaniidhaaf nama kamiifiyyuu hin eeyyamu. Kamiyyuu ta'e iyyuu gara biyyaatti dhufanii akka isaan hojjetanidha kanan barbaadu. Kanaaf miidhama kanarraati yoo oolan gaarummaa qabaataa jechuun barbaada. Tariigaa dhugaa jiru dubbachuun waan barbaachisuufidha. Dhugaa kana kan dubbataatti jiru waan ta'eedhaatii fi tarii dhugaa kana gaafa dubbannu immoo namni miidhamu jiraachuu danda'a. Kanaaf egaa asirraan of galchaa jechuun barbaada. Egaa kan miidhamu yoo jiraate ijoolleen shamarran keenyas immoo obbolaa keenyadha waan ta'eedhaatii fi yaada kanaaf kanan isinii kennaatti jiru kana gorsa nuti isinii kennaatti jiru kana fudhattanii har'a eegalanii bor dhabamuu isaanii miti kan nuti barbaadu. Otoo ta'e immaa dirree kanatti wal bobbaasuun ni danda'ama ture. Gorsa akkasiis waliin laannu turre sila. Amma miidhamni isaanii miidhama keenyadha. Yoo bor jiraatanidha tajaajilli isaanii har'a qofaa miti. Amma faaruu 2-3 biyyaan baata'anii hojjetanii gadhiisuu danda'u. Onlaayiniidha waan ta'eedhaaf. Garuu har'a hojjetanii irra deebi'anii bor hamilee ittiin irra deebi'anii hojjetanii qaban. Waan baay'eedhaan miidhamu waan